iyyuu jaalallee lamaan keessatti jaalallee kan kee of jaalatu mallattoon isaa akkamii of jaalachuun isaa kun akkamii ka jedhu waa torba mallattoolee inni itti of jaalatu of jaalannaa isaa ibsuudha. Kuni atis dhaggeeffadhuutii ka dhiiraa ni beekta amala akkanaa kana akka qabdu amala isa sirreeffachuu qabda jechuudha. Fedhii akka isiin qabdu isinis fedhii qabdi atis fedhii qabda fedhii ofii bahuu qabdi isinis atis fedhii kan kee bahuu qabda jechuudha. Fedhii walii baasuun dirqamaa jechuudha isin lamaa. Kanaafiyyuu mirga walii sarbuun asitti gaarii miti. Asirratti waa torbaa kanarratti isin mirga mirgi keessanillee eegamee itti fakkaatu garuu mirga shamarranii yookaan immoo mirga haadha manaa keetii sarbaa jirta bakka kanatti jechuudha. Kanaafiyyuu yoo biltiillee hin ijaaratin isinis dhaggeeffadhaati wanti kun gaasisin barbaachisa dhugaa. Kasin sinin jedha kallattumaan gara barumsaatti haa dabarru sinin jedha. Tokkoffaarratti waan ofii jaalatu bicha akka godhu barbaada. Tokkoffaa karaa kamiin beeytanii beeyta mallattoolee jaalallee kan kee ka of jaalatu agarsiisu keessaa tokkoffaa maalidhanii beeyta fakkeenyaaf sii kaasaa dhiira of jaalatu keessaa mallattoo isaa jechuudha. Fakkeenyaaf laaqana siyaa affeeru ati jaalallee isaatii laaqanaa affeerraa laaqanaa siif haa tolchu iddoo fi barbaadu fi zaa fi barbaadu sanitti siyaamaa jechuudha. Proogiraama takka malee yookaan qophaa'ii takka maleetti iddoo akkanaatti laaqana si qopheesse laaqana affeerraa laaqanaa siif godhee jira iddoo akkanaatti koottuu siin jira iddoo sun siif hin ta'u ta'a. Bakka yeroo sanitti sa'aatiin siif hin mijatu ta'a wanti maroon iyyuu itti qophaa'uu barbaachisa guys. Kanaafiyyuu inni yeroo ofumaa isaatii qophaa'ee atooma akka qophaa'uun takka siin barbaachifne yoo takka siin barbaachifne takka godhee maal godhasi fakkate bakka kanatti laaqana si affeeree jira koottuu siin ja'a. Osoo ati yeroo sun hin ta'u jetteeni ka isaatti amalee kan keen ta'u jechuudha bada. Ka isaatti amalee kan keen ta'u jecha qophooftee qophoota baatte dantaa kee isaan gashu. Isa galchu atachitti argamu qofa bakka dirqama jechuudha. Isaama fakkeenyaaf inni ta'u fillaala jechuudha tantee hillaala fillaala. Ofii maal laala fakkeenyaaf iddoo sanatti hiriyoon isaa jiraachuu danda'a. Iddoon san bakkeen itti barate bakkeen itti bashannanaa turu bakkee hiriyoon isaa achi jiru iddoon sun isaaf mijataa taanaan siif hin maratu. Dhiigaltee iddoon kun iddoo namni laaqana itti affeere sun isa gammachiisa taanaan isii hoo hin gammachiisa wanni sammuu isaa keessatti uumamuu hin danda'u jechuudha. Kana jechuun jaalallee of jaalatu jechuudha. Jaalallee kan kee mallattoon itti of jaalatu tokkoffaan isa kanaadha jechuudha. Wantoota akkasiitiin isa beekuu dandeetta. Akka inni sirriitti of jaalatu jechuudha. Osoo si jaalatee yookaan immoo jechuun osoo fedhii kan kee taraddoo yookaan fedhii kan kee si guutuu taate iddoo akkanaatti boru laaqana gosi affeere sitti tola. Qophaa'ee yaa'u iddoo isaan dhaqee laaqana nyaachuu qabna achitti. Siin jedhu ture. Yookaan hin ta'u jetta yookaan natti hin tollan qophii miti jechuu ni dandeetta. Garuu inni isaa mijatee miti yookaan achi dhaqeefa kootu bakka kanatti si eegaa jira afaan hin jira. Kun of jaalata malee si hin jaalatu jechuu kiyya miti si jibbata bira qabachuu kiyya miti fedhii kee hin taradda jechuu kiyya. Bakka wanti yaaddu sanii hin taradda bakka nama dubartiin yaani dubartii bu'aa hin qabne itti ilaaltu tokko namni akkasii galtee yaani dubartii bu'aa hin qabu fakkeenyaaf akka biyya keenyatti duraan jechuudha. Duraanii maal godhanii dubartiidhaan qalan jedha yoo dubartiin duute hin qalan kaaya hin baasaniif dubartii tuffirraa jechuudha. Siigaltee tuffirraa yookaan ilaalcha isaanii gadaantummaatti fudhachuurraa. Siigaltee miti yoo isaan du'allee kaaya hin baasaniif ija warri duraanii jechuudha zarii wahii jechi ganna kenna. Okay guys lammaffatti dabarree jirra. Lammaffaan immoo tuyyuu safuu akkanaan hin jenne barumsaa asitti barumsaa fi safuu walitti akka hin finne jechuudha. Maaliif gaafii keessallee na gaafataa turedha. Maannaan jette mucayyoon takka jaalallee kiyya akkaan hin jaalladha jette garuu isa bira deemuu nan jibbaa jette. Maaliif jibbataree jedhee maaltu jibbisiisa jennaan bakka alallee isa bira buluu hin jibba garuu san jaaladha garuu isa bira buluu hin jibbaa naan jette. Bakka das nan jibbu isa bira buluu ni jette asirratti immoo safuu naan hin jedhina maaliif jibbitaa jedhanii gaafadheennaani. Bakka uf taradda'u malee nan taradda'u jette. Siigaltee kun immoo dadhabina fedhii isii guutuu dhabu yookaan immoo fedhii ofii bichaa guuttite fedhii isii osoo hin guutinii fi bakka nama akkasii uf jaalata waan ta'eef uf bichaa dhagaa. Fedhii uf bichaa dhagaa jechuudha waa mara irratti kanaafiyyuu
Kun immoo dhiirotee yookaan immoo shamarrootee bakkeen kun bakka dubbatamuu hin dandeenye waan ta'eef bultii keessan ni diiga jechuudha. Bultiin keessan diigamuudhaaf akkatti daddaaqaa jira jechuudha. Namoonni akkasii of eeggadhaa. Dhugaa rabbi isiniin jedha. Maaliif isii taradda'uu qabdu waan mararratti isii taradda'uu qabda. Of bichaa osoo hin taanetti fedhii isii taradda'uu qabdu waan mararratti iyyuu guys. Kanaafiyyuu isa bira buluu hin jibbaan silichitti na jedhee jira addaan ba'uuf hinaan jette. Lakki osoo addaan hin bahin dhiirotee dhageeffadhaa. Bultiin keessan daddaaqaa jira. Warroonni achi keessa jirtan of eeggannoo godhaa jaarsaaf jaartillee jechuudha. Kanaan isiniin jaa maaliif yeroo tokko namoonni sababa malee nikaa walirraa hiikan. Serious nikaa walirraa hin hiikan. Sababni isaanii maali hojjettiin sababa isaanii sitti hima. Sababni isaanii kanaa jecha. Sababni isaanii shamarran wanta tokko baasanii dubbachuu hin danda'anii waan hundaayyuuf dhagaa malee isii dhaga'uu hin danda'u. Sammuu ittiin isii dhaga'uu hin qabu. Wanti muluun ka guutamee jiru isa keessaa isii dubartiidha maal beeyti. Bakka dhiqaa nagar meeshaa akka meeshaa wayiitti isii ilaala jechuudha. So kanaafiyyuu dhiirotee waan isiin barbaaddu isii dhaga'uun dirqama isin ta'a jechuudha. Kanaaf isiin sun fakkeenya isinii haa taatu jechuudha. Bakka amma adda bahuuf hinaan jette. Bakka adda bahuudhaaf murteessee jira isatti ni mutu bara. Isaan adda bahuudhaaf murteessee jira. Isaan wal argu mannaa biqa ribbinyi waan natti hafunaa wayyaa jette. Bakka natti hafunaa wayya isaan wal argu irra. Hagan dirasii geettee jechaadha. Kanaafiyyuu waan hundarratti isii dhaga'uu baay'isaa jechuudha. Fedhii keessan caale fedhii isii guutuun barbaachisaadha shamarran biratti. Kanaafiyyuu shamarran wanta akkasii isin gaxxamu baay'ee ni jirtan nan beekaa. Sadaffatti dhufnee irra gaa'is. Sadaffaan dhiira yookaan jaalallee kan kee of jaalatu mallattoo agarsiisu keessaa sadaffaan maalidha ni beektaa? Waan ati barbaadu waan inni barbaadu bicha akka dhageettu. Waan inni barbaadu akka ati jaalattu. Waan inni jaalatu akka ati jaalattu. Fakkeenyaaf amma uffata wayii waan uffatte mana keessatti sii kaasuu danda'a. Fakkeenyaaf uffata yoo ta'e uffatuma kana uffataa ooltaa. Yaa uffata kana uffatiin waan inni jaalatu akka ati jaalattu barbaada. Sii galtee of jaalataan ta'e yaa uffata kana uffadhu siin jedha. Ammas immoo nyaata hojjette har'as nyaatuma kana hojjette boorus nyaatuma kana hojjette salacha'amni irra. Nyaata kana hojjedhu bakka si salacha'aa waan maraayyuu fakkeenyaaf fiilmii ilaaluu jaalattaa miti ati yookaan inni sirba ilaaluu jaalatta. Laa ati sirba isa hojii ilaaluu qabda. Fedhiin isaa akkasii jechuudha. Dhiira of jaalatu kan jaalallee kan kee of jaalatu mallattoo agarsiisu keessaa kanaa jechuudha. Si jibbee tabiraa jaalachuu osoo hin ta'in mallattoo inni of jaalatu argisiisu keessaa eegu. Si galtee fedhii keessan eegu jechuudha waa mararratti dhiirri akkasii. Kanaafuu fiilmii ilaalaa jiraan fiilmii isa wajjin jaalatti ilaaluu qabda. Sirba ilaaluu barbaadan sirba isa wajjin jaalatti ilaaluu qabda. Naashida ilaaluu barbaadan naashida isa wajjin jaalatti ilaaluu qabda. Uffata inni jaalatu uffatuu qabda. Nyaata inni jaalatu godhuu qabda. Iddoo inni argamutti iddoo inni jaalatu argamuu qabda. Bakka waan ati jaalattu osoo hin ta'in waan inni jaalatu ta'uu qaba wanti marruyyuu. Kun immoo shamarran jeequmsa irratti uuma. Dhiirotee lakki amalli kun shamarraniif hin ta'u. Isii waan isii jaalatu isitu beeka malee isii beeka. Bakka kanan deemu jechuun mirga qabda garuu kuni mirga isii sarbaa jirta jechuudha buleessuu. Dhiirummaa osoo hin ta'in kun jaalala mana keessaa balleessuudha. Kanaafuu atis garuu taradda'i yoo abbaa manaa kee taate xiqqoo taradda'i malee xiqqoo osoo hin taane guutumaan guutuu taradda'i abbaa manaa gadhiisuun qallaali miti waan ta'eef sii galtee abbaa manaa gadhiisurra qabachuu wayya. Arfaffaadha walitti deemneeti jirra. Jaalallee kan kee ka of jaalatu mallattoolee inni argisiisu keessaa arfaffaan himootu iyyuu beektaa. Waan inni qabu kulli isaa akka irraa jaalatu ni barbaada. Akkas ta'uu baannaan jireenyi mana isaa jeeqamaatti fakkaata sammuun isaa akkana godhata jechuudha. Waan inni jaalatu san waan inni qabu mulu isaa yoo irraa hin jaalatin miilaa fuutee hagammataatitti hojii isaa iddoo hojii isaa hiriyoota hojii isaa waa hunda akkaataa haasoo isaa akkaataa waa hunda isaa guutumaan guutuu akka irraa jaalatu barbaada. Jeestaa amma fakkeenyaaf isa jaalachuun dirqama isa jaalannaan wajji jiraata. Garuu iddoo hojii isaallee hojiin filatamaadha jaalachuu dandeetta. Garuu wanni inni irraa hin jaalanne jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf hiriyoota shamarranii fa'aa qabaachuu danda'a. Waan akkasii ati hin jaalatu kun mirga keeti waan ta'eef jibbuu mirga qabda waan ta'eef sanis immoo dirqama jaalatu qabdaa sin jedha. Kun immoo tuyyuu dhiibbaadha.
waan inni qabu kulli akkati jaalatuun barbaada. Kuni maanni beekaa if jaalataadha kun if jaalataa jechuudha. Kanaafuu dirqama haati manaatii kanan jaalattu irraa gora hin jee'u kun akka ati bakka waan gaarii tokko burqisiisuu hin dandeenye ilaalcha akkasii keessatti si gatan dhiirta akkasii laa shamarri xiyyaara balaliisuu dandeettii qabdi okay kan dandeettii yaaddee mana ofiitti hin jijjiirtu dhiisitii jechuudha. Akka ati waa yaaddee waa takka jijjiiruu hin dandeenye takkatti si ilaalaa jechuudha dhiirta akkasii sun. Kanaafiyyuu dhiirotni akkasiin godhina shamarra baay'ee yaaduu hin danda'a waan jaalatanii waan jibban sirraa qabaachuu danda'a. Kanaafiyyuu shafaafasoo taate luka kan kee shafaafallee si hojii akka jaalatanii godhin ka'a. Sirriidha garuu jaalatanis duukaa jiraatanii garuu waa kulli kan kee jaalatuun dirqama. Kun immoo mirga isaanii sarbaa jirtaa jechuudha. Waan isin hin jaalanne sirraa jiraachuu danda'a waan san dhiisuu qabda ta'a. Fakkeenyaaf shamarran iddoo hojiititti shamarran hiriyoota ta'uu dandeetta. Iddoo sanis hin jaalatan dhiisuu qabda dirqama. Eegatti jaalate sanis duukaa jaalatu qabdi. Sanis duukaa jaalatu qabdi. Mirgi sarbaa jirta. Mirgi dhaga'uu qabda jechuudha. Kanaafiyyuu dhiira of jaalatu kan jaalallee kan kee of jaalatu mallattoolee agarsiisuun kana fa'aadha jechuudha. Hagammatti arfaffarra genneetiin arfaffasitti himaa jira jechuudha. Kun waan jirudha. Kun amala ati qabdudha. Kan dhiirallee dhaggeeffadha amala kan sirreeffadha. Kun gonkumaayyuu hin ta'u mana keetii. Kun gonkumaa jaalallee keetii hin ta'u. Sirraa jaalatuu fi waan isin sirraa jibbituu jira. Waan isin sirraa jibbisan sirreeffadhu. Malee waa hundanarraa jaalatuu qabdi. Waanan jeebichaa ta'uu qaba. Kuni gaarii miti. Mirga isii sarbaa jirta. Hacuucaa jirtaa jechuudha. Akkasii waa beekuu hin dandeenye dandeettii illee keessatti qabaa jirtaa jechuudha. Kanaafuu habaaftu haa hojjettu. Kan dandeettii isiitii waan barbaadde godhattu. Waan sirraa jeebitu dhiisuu qabda dirqama. Hayi. Akkamitti akkan ta'a? Okay guys, jaalallee kan kee of jaalatu mallattooleen argisiisu keessaa shanaffarra geenyee jirra. Maatii isaa akkati fakkaattuun barbaada. Akkati waa hin beeknetti fudhata laalika. Maatii isaa akkati fakkaattu, faamilii isaa akkati fakkaattu barbaada. Fakkeenyaaf si kaasuu danda'a. Osoo amma meeshaa wahiin bitadha jettee wajjiniin gabaa baatee maasinja ati obboleettii tiyya wajjiniin biti kaa. Lakki harmee tiyya wajjiniin biti maatii isaa jaalachuurraa kan ka'e. Akkati hin beekne wayiitti ilaaluurraa kan ka'e akkati maatii isaa dhageettuu fi maatii isaa fakkaattu. Bakka jireenyi keessan hundiyyuu maatii isaa akka fakkaatu barbaada jechuudha. Kun immoo tijjii qabsa dheerochee. Indee akka faamilii keetii ta'uu hin qabdu si maatii keenya kabajuu fi jireenya ofii jiraachuu waladda. Si galtee miti jireenya ofii jiraachuu fi maatii kee kabajuu waladda jechuudha. Kanaafuu akkas akkati gootu barbaada. Biyaansi qabu osoo meeshaa wayiitii hin bitadhettee yookaan sisteriin teessee hojii deemtee habiitti jedha yookaan immoo tiifessaan hin ta'u siin jedha. Kun immoo mirgi sarbaa jira jechuudha. Yookaan harmeen keessi duukaa adeemtee bittuu jedha. Si galtee kun immoo tijjii mirgi sarbuudha malee isiidhaaf gaarii hojjetaa jirtan siin jechuudha. Mirgi sarbaa jirta jechaadhaati. Kanaafiyyuu shalaffarratti maanni akkati maatii isaa fakkaattu amalaanis ta'ee haasawaanis ta'ee meeshaa mana keessatti bitamu ta'ee waa hundaaniyyuu maatii isaa akkati fakkaattu haadha abbaa isaa yookaan faamilii isaa akka taatu fakkaatu. Bakka akka ati waan beeknee akka bakka harmeen isaa sirriitti waa beektu akka ati harmee isaarraa waa baratu manaaman kabajuu fi bahaalii isaanii irraa fudhatanii jiraachuu aladda. Kun immoo isin jaalattee faamilii keessatti isin irraa baratti. Jechuun hin jibbitii miti. Jibbaa osoo hin ta'initti isin illee jireenyi isin professional international waan haadawaa wajjin deemtee jiraachuu dandeetti. Waan haadawaan mana fi haaromsuu dandeetti. Dirqama warri waan faamiliin keessa deemuu hin qabdu jechaadha. Kun mirgi isii sarbaa jirtaa jechaadha. Kana jechuun mirgi isii sarbaa jirtaa jechuudha. Kanaafuu konfideensii ofiitiin mana kooti kun jettee gabbaatee meeshaa tokko bitattee galuu hin dandeettu jechuudha. Kana jechuun shamarrochee isinii galamti. Kana jechuun gabbaatee meeshaa tokko bitattee deemuu hin dandeettu jechaadha. Because maatii kiyya wajjin deemuu qabda. Obboleettii keessatti deemtee bituu qabdi. Bakka guutumaan guututti isaa fi maatii isaa akkati fakkaattu. Kun immoo jeequmsa guddaadha dhugaa. Rakkin akkanarraan geeta taanaanis jalanteettu yookaan immoo manaa siisin taatu bakka akka jeeqametti raawwatta daariin keessan jechuudha. Mirgi isii sarbaa jirta waan ta'eef isii akka gadaantummaatti ilaalta waan ta'eef jecha dhugaa rabbii baay'ee namatti ulfaata namoonni akkasii. Kanaaf bultii yeroo tokko tokko waan akkanaati irratti diigama dhugaa. Kanaafuu waan akkanaatirraa of eegaa. Isiniin jedha maya jaalalaatirraa barumsa fudhadhaa. Isinii galtee. Akka kabajamtoota jaalatamtoota kiyyaa zahaffaan maalidha ni beektu?
tirfii assaaba akka naggaadee jechuudha. Naggaadeen fakkeenyaaf amma meeshaa kana bitee jira tirfii kanarraa argadha. Yoo mi'eeffate tirfii sana malee deebi'ee argata. Kanaafiyyuu tirfii assaaba fedhii kan kee guutuu caalii tirfii sirraa argatu assaaba. Tirfii sirraa argatu jechuun kiyya fakkeenyaaf laaqana affeeriyati. Laaqana heeloo bareedaa kiyya affeerra laaqana siif godhee jira. Iddoo akkanaatti qoottu jettee ni yaamtaati. Gammachuu keessan caalii maal jedhe iddoo sanii faayidaa nan argadhu maali? Kunis rakkisa sammuu isaa kunis dhiphisa. Kanaafuu maasii godhasti fakkaataa milee kee cabsuudhaaf yeroo sirraa guba. Chilla jedha bakka. Homaattiin fakkaatu. Achumaan irraanfata. Kana jechuun oomattuu sin assaabu jechuudha. Qubna gara takkatti sin assaabu jechuudha. Bakka fedhii ofii malee fedhii kan kee dhagaa hin jiru jechuudha. Kun immoo jechuun jeequmsa bultii ta'a. Waan fedhetti yaada haa jiraatu. Wajji fedharra haa jiraatu. Ergisin dawwaltee akkas jettee fedhii sii guutuudhaaf ishii jedheeni miira gammachuutiin dhaquu ture. Garuu inni silki sirraa cabee maal argadhachee duuba maaltu achi jira? Faayidaan maaliidha? Maanni tirfii yaadaa jechuudha. Fedhii kan kee guutuu fi si gammachiisuu caalii maal isa gammachiisa? Tirfii argatu. Fakkeenyaaf taaziyaadha inni hojjetin taaziyaan tun maaliif? Akka keenyatti taaziyaa dhaquun gaariidha. Akkasii dhedheema fakkeenyaaf sargiidha inni hojjetin sargii sanii faayidaan argadhu maali? Hiriyoonni kee tokko jiranii gammaduu danda'a. Akka namaatti cidha keessa oolaa gammaduu danda'a. Bakka lallaf tirfii yaada jechuudha. Fedhii fakkeenyaaf ati yaamtee bakka kana deemnu hojjettee tirfii yaada. Hojii akkana hojjanna hojjettee tirfii isa yaachisa. Fedhii kan kee guutuu kan si gammachiisuu caalee isa yaachisu maal tirfii. Tirfii achi argatutu isa yaachisaa jechuudha. Kun immoo dhiiroochee gaarii miti kun. Indee fedhii keetii qabdi. Akka itti yaaduu dandeenya. Akka keetti hojjettee namoota. Amma mootii torbaffaan jaalallee kan kee of jaalatu mallattoo ittiin beektu fakkeenya sii kaasuu danda'a. Torbaffaa argineerra fakkeenya sii kaasuu danda'a. Fakkeenyaaf sii dawwala. Gizee barbaadde sii dawwala. Gizee injoo isa barbaachisetti gizee sii wal arguu barbaadetti. Sirras bakka inni ta'uufii malee si dhagaa hin jiru waan ta'eef. Heeloo bareedu koo har'a si arguu barbaade. Dafii kootu bakka sirraa cufe. Sitti tola. Akkami yoom sitti tola? Zaa'aa kam dhufta? Akkamimee? Injira sabra siras cufatee jira bakka already inni geessee jira si eegaa jira chitaayi yoo hin dhufin si wal loluudha bakka sirreedii ta'uu qabdu fakkeenya qophaa'uu qabdi namni tokko nama tokko wal arguudhaaf qophii barbaachisa akka kiyyaatti akka yaadutti jechuudha qophaa'uu qabdi tarii isitti mijatu dhabuu danda'a hojii qabaachuu dandeetti isin sammuun si firii ta'uu dhabuu danda'a isaan wal arguu irratti yeroo si barbaachisaa itti qophaa'u si barbaachisaa jechuudha. Inni kana maraa geessee jira wal argina. Kun immoo of dhagaa jechuudha. Si dhagaa hin jiru. Dhiira of jaalatachuun kana jechaadha. Yookaan jaalallee kan kee of jaalatachuun isa kana jechuudha. Kun immoo jeequmsa guddaadha. Already siin amma fakkeenyaaf inni geessee jira isii eegaa jira. Bakka deebiseen bilbiluuf heeloo bareedduu hoo si arguu barbaada amma tana kootti cufee jira bakka geesseere. Isinin cinqamti kaa akkamittan dhaqa yoomin qophaa'e bakka sila qoy ati nyaata wayisee tamu nyaata dhugii wayisee ana fakkaati bakka yaamanii chumatti nama hiyyaanni bal'isee jechuun hin danda'ama dhugaakisti dhiironni tokko amaloota akkasiisan horatanii kanaaf isin cinqii keessa ni eeggalti jechuudha qophaa'uudhaaf yeroo san keessatti argamuu qabdi dirqama argamuu qabdi isin jaalata gootuun qabdu hagam takka dhiphatti. Hagam takka dhiphatti saatanitti of qopheessuudhaaf. Kanaafuyyuu mallattoolee waa torba siidhee kanaan of jaalatu isaa mirkaneeffachuu dhibba keessaa dhibbatti ni dandeettaa jechuudha. Kun immoo akkanatti itti fufee taanaan daariin keessan ni diigama jechuudha. Haala kanaan abbaan manaatti fufee taanaan daariin keessan ni diigamuudhaaf qophaa'ee jira jechuudha. Yookaan gubachaa jiraachuudha jechuudha addunyaa kanarra. Kanaafuyyuu waa torban kana gaafa beekte jette nagahan sirraa'uu dandeetta atis ka dhiiraa atis ta shamarranii gizeedhaan sirraachuu qabdaa jechuudha abbaa manaa kan kee amala akkasii qaba si gubbaa waan si jiraachuu hin qabu waan ta'eef akkasina saniin jaa kabajamtoota jaalatamtoota kiyya barumsa kee yeroo irraa yerootti isiniif darba akkuma isiniin jaa sabiskiraayib godhachuudhaan chaanaala keenya maatii ta'aatii akka dhaamsi kenna guyyaarraa guyyatti mana keessan dhufu godhadhaa.